Yoo amma na mo'atte sa'aatii tana si kennaa sitoota Sa'aatii maa naa godha abbaa shanii rabbi jedhe. ayya lubbuutii si kenna. Wanna lubbuutii caale maaltu jira? Waalaikum salaam. Anak-anak tak embe kuna maduli na duku bukayan. Maali agamo yo makkana te tanko ese. Gaafa rabbaaf taa'een godhe ka. Ya? Maa daataa guuttadhu hin jenne. Inka ba. Kopilink share. Bishaan dhumi bakka bishaan qorraa. Angkasi. Ovika bebar data kuno lagartu. Ovika be jiranu. Gaayisaan godhaa hundi keessanuu. Warri hoggaa meeqaa mataa na banaa turte abbaa shanii ettanii amma isinii fide akkam jirtudha akkam jirtu. Abbaa shanii fidi jettanii araan nan salphachiisina akkana. Nama meeqa si jala jira maan? Nama dhibba jaattu na jala jira. Nama meeqa si jala jira sin? Ani miskiin ana na quufanii jiranii barsiisi ilaaluu barbaadanii. Arabak. Inka ladda ka. Sirraa tolee jira ammoo. Dhugaamu? Dhugaa rabbi. Ililli na darbame. Sirraa tolee bar. Manni madaamii sii ta'ee jira. Jaazan namuu battu ammaati. Ani moo. Atuu kiyyaa jaazaa maal godhu si buufadhama. Ara guys. Akkana na boosaadha. Koppiling naa godhame. Maali wanni jedhan sun koppilingidha? Guys, koppilinki naa godha beeksisa kiyya nama saalfachiisina. Taaptaabiin isaa laaltanii 600 deemaa bar. Macarrashaa na saalfachiisuuf deemtanii mi? Akkanatti naafisitanii booda. Ililli na darbame. Ililli sadii moo maal jettan isin? Abaaboo lameedhi. Ayyaa abaaboo. Maa shanillee yoo kennan mirga qabani. Nanta abaaboo Irraan lameedhi. Ile irra na oofaa. Haadha shanii garbuu barbaada. Irra na oofaa. Akka ani lammata hin banne yoo barbaadan akka ani nuu kannellee yoo ka barbaadan taate koppilink share jaartii tiya namoosaa. Maa koppilinkiin if sheeriin nama Jaartii tiya mootis. namoosaa. Jaartiin jaarsa mo'achuun hin bawan. Thank you, Gaweetu galate. Injenneen agartanii mi? Ibsa. Eenyuun qaba? Firaan qabu bara firaan qabu. Agartanii mi? Amma darbiidha. Guys. Qophaa'e. Guys. Hin bada. Thank you so much. Kedaatiin maali? Koi, typing irratti ilaalla. Oops. Waay. Koppilinki naa godha. Galatoomi guys nama koppirra jiru fuula naa godha. Ara guys. Nan salphachiisin dhugaa rabbi. Kee beetasabaadha ofiin si jala nama meeqatu jira? Nama 700 keessa akkanatti moo? Nama 700 na jira. Nama meeqa si jala jira siin? Nama 250. Ara nama 250. Nama 700 teettanii akka namoonni dhugaa rabbi. Rifeensa kiyya kanallee taatu gurguree. Ofirraa murisiin jedhaa jiru bar. Maa jarri yoo xiqqoo turte funyaan kanallee kan nasin jedhani.
Dhugaamo. Ani cacar galatoomi ibsa galatoomi dhugaa rabbi. Thank you. Galatooma Ara guys. beeksisa bakka. Guys nama wachuun qabdu dhugaa rabbi. Ate ada shanii moo finnan taate abbaa shanii eegiidha bar. Maal atabbashanii moofe? Atabbashanii moofe. Yaa moosisa nu mina mina bukkee torba si jala jira. Naa garti. Dhugaa hin garti. Ganaadha. Faamiliin kiyya beekaati. Yora, kiyya maal dalagaa jirama yeroo san. Imootina. Waan Kan jiran koo natti mika. buusan maal godhuu jiran yeroo sanitti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys. Nama 900 si jala jira maashaallah. Koppiliingi naa godha Nama jedhin. nasa kopiling share na goda ililli na dar mali wani na dar bazum na dar baka. Wani si takkan jim godan na kenna. Yoo makiinaa diimtuu sii kennan malee nan gaane. Makina dim tu tak Thank you. kurati adi na kenna yor ba. Ai. Adabbii tokkoffaa. Yaa isa Ayyee, adabuuni. Ergi jeemi ergi. Sarpat. Yaa isa adabuuni. Akka baashane wajjin jiraachuu akkana ta'uu qabda. Kaleessa inni gaafa haati lubbuu jirtu mee eessa jirtan? Mee namni kana naa deebisu jira? Lubbuu haadhaa fi ilmoo 5 ilmoo 4 biratti cinqamuutti ture. Isiin socho'uu nyaata nyaachuu hin dandeessu, bishaan dhuguu hin dandeessu. Nama bishaan siiniidhaan dhugaa turedha. Bulkoosiidhaan jiraataa turedha. Garuu hadha lubbuu godhattee kaatee uffattee fuuldura keessan teessee jennaan guyyaatti boochisuu jirtan. Akkamitti uffatta, akkamitti dibatta, akkamitti furdatta. Hattaallee qaama isii ittiin madaaltanii akka kanatti furdattee akka kanatti qannaste jettanii himtan. Eengedda sii fuudhaanii ni furdatteedhanii arrabsaa turan wallaahi laaziim. Hadda amaaniin immoo dhufanii miskiin ni huuqqattee jiru. Mee ilaali ilma namaa kana. Ilaali mee. Maal jechuudha? Gaafa namni akka gaariitti uffattes ni hinaaftu. Rani, Wayye. amma dhiisame fata haa jettu waa'ee kana dhiisame xinnoo haa taphannu. Jireenya Qoy xiqqoo seerraa itti geennaani. namni si gargaare raani namni si gargaare namni yookaan gargaarsi godhe waa si kenne aslan hin dubbatu yookaan namoota sanii miti namni waa si kenne namoota shufuruu ijoollee waa reefu dhundhufte agartee miti waa jechuun fedhu waan si galee waan akkasiisantu nama waa jedha waan akkasiitiif ammootu deebisaa deebisuu Erga gargaaruu hin dandeenye amaan namarraa callisuudha ka. Erga gargaaruu hin dandeenye namarraa callisuu inniyyuu sadaqaadha beektee namni harka isaa qabatee fi arraba isaa qabate callisuu. Kanaafuu amma gastiirraan warcaasii fi siifu yoo niitoorkii qabaatte laayifii banii ittiin taphadha yookiin gadi buunaa fataa jedhii taphadhu. eegaa amma kafee nu beeyta xiqqishu gammachuu jira. isinii haa kennu Aamin amaan kenna. Aamin aamin. Aamin aamin. kan kenninii bakkuu dachaa godhee rabbi haa kennuufi agartee tan heerumin kan fuudhin illee yoo jiraatte jaarsa bareedu jaartii bareedu. Jalalee kottu si waama yaani koo badee si faana haa ijaarobbaan ijaaree anin diiguu dagalee koo haa inaafobbaan inaafee anin dhiisuu jalalee koo jalalee kottu si waama yaani koo badee si faana. Warri kaleessa lafa dhiitaa turtan, warri kaleessa haati shanii fi abbaan shanii wal dhiise jettan, warri kaleessa jara kana isheetiin hin furdattee, isheetiin abbaan manaa kee eessaa, maal taatee, akkam taataa jettanii warroonni koomentii jalatti ishee qeequu, ishee arrabsuu, haamilee isheerraa deemuu turtan hundi keessanuu baga saalfattan, baga qaanoftan. Kanaaf bultii namaa keessaa yeroo kamiyyuu warroonni lafa dhiittan bultii namaa keessaa warroonni ashaboo firfiisita warroonni mimmixa bultii namaa gidduutti naqxan jechuudha. Kun akka kanatti qaanfattanii jechuudha. Akka kanatti har'ammoo isa jira deemtanii maal taatee hin huqqattee maal godha daa'ima isaa guddifachaa jirame dalagachaa jirame
feetu qansiraa gaalaa eegu feetu mana madaamiitii haa dalagu dalagachuutti jira kaleessa garuu kadhattuutti jechuu turtan kaleessa arrabsuu turtan har'allee arrabsuu jirtan isin gaafa namni warqirra yoo sin deemiseeyyuu warqirra hin deemiseen jettan harka keessaniin kennitanii fi kaatanii baasuway namni namaa kennee si jammar maqaa namaa dha'uu deebi'ellee ittiin nama tuqu bikoos takka namaa kennee waan ta'eef jechuudha yeroo baay'ee warroonni kadhattuu namaan jedhan warroonni nama arrabsan warroonni warra sadaqaa namaan jedhan warra namaan kenninidha jechuudha isinii galee warra namaan kennine kaleessuma mataasaa jechuudha jala teessanii waa isin barreessu turtan namoota tokko tokko arguu turre jechuudha borgaruu quba keessan kana irra gaafatamu teessanii walumaa galatti rabbiin jara kana walitti fide adda isaan hin baasiin rabbiin jara lamaan kana walitti fide adda isaan hin baasiin adda isaan baasuufis miti rabbiin kan namni yeroo shanitti daa'ima godhatu rabbiin takkaatti daa'ima 5 kenneefii jechuudha kenneefii ammoo daa'imni kun kan kooti jedhee tokkorraa fudhatee 4 hambiseefii kunis fedha isaati bikoos qabeenya isaati waan ta'eef jechuudha rabbiin illee lakkiin fudhatiin namni jedhuun hin jiru namni mormuun hin jiru qabeenya isaa guyyaa barbaade fudhachuuf mirga qaba innuu kan isaati waan ta'eef jechuudha nuundi keenya iyyuu har'a koottaa jennaan numa deemnaa jechuudha kanaaf rabbiin jara kana osoo adda baasuu fedhee osoo waliin tursuun fene rabbiin takkaatti daa'ima kana isaan hin badhaasu jechuudha adda ba'uuf illee taa'anii rabbiin hamtuu hammeenya isaan gidduu jiru rabbiin shira isaan gidduu deemu rabbiin bultii jara kanaa gidduu seenuuf warra daa'imu warra munyuuqu akkara ammoo jechuudha warra bultii namaa keessatti waswaasu warra bultii namaa keessatti nyeqarsaa ta'e warra bultii namaa keessatti kaansarii ta'e nama gidduu daa'imu hunda rabbiin dhabama isaanaa godhu yookaan isaanaa qajeelchu yookaan isaanaa balleessu jara kanammoo rabbiin waliif haa dhiisu waan isaan hin feenerraa waan isaan hin yaadiin irraa rabbiin isaanaa gammachiisu rabbi yaada muraada isaanii bakkaan haa ga'uu fi akka rakkatan kanatti akka daa'ima isaaniif jedhanii kana nama dura dhaabatan kanatti rabbi isaan hambisiin rabbiin daa'ima isaanii illee guddisee fi rabbi daa'ima isaanii immoo isaaniin deebistee kaddamtee bakka nama isaan ga'u rabbiin isaanaa taasisu rabbi nama taa'ee firii daa'ima isaanii kana argullee rabbi isaanaa taasisu rabbiin hanga dhumaatti wajjin isaanaa tursu sabrii ummata miidiyaa kanarrallee isaaniif haa kennu kunoo asii yoo deeman komentii jala deemanii warroota haamilee isaaniirra deeman warroota haamilee isaaniirra ejjatan rabbiin isaanaa qajeelchuu isaanirra dhabama isaan haa godhuu isaan kana gidduutti ammoo rabbiin haa argamu hunda keessaniyyuu isinin jaalladhaa warri na hordoftan warri yeroo hunda komentii naa gootan laayik naa gootan hundi keessanuu galatoomaadhaa galanni keessan milkaa'ina haa ta'uu warri siifuu jaallattan ammallee laayik gochuu subscribe gochuu indagatina yaada keessan komentii inbox jala nuuf kaa'uun indagatina isinin jaalladhaa bakka jirtanitti nagaa